Remote keessan fuutanii televizyinii keessan FMC yookaan immoo Faana Media Corporation irra keessanii sagantaa safuu seeraa daawwachuuf qophooftanii guddaa isin galateeffanna. Akkam jirtu daawwattoota keenya. Kun sagantaa safuu seeraati. Har'a sigaa kan isiniif mala jenne kan isin hubannoo seeraarraa argattan qindeeffannee stuudiyootti argamneerra nu faana turtanii daqiiqaa qabnu keessatti akka sagantaa keenya hordoftan kabaja guddaan isin affeerra. Kun sagantaa safuu seeraati. Qopheessituun sagantaa kanaa Ana Zinaash Olaaniiti. Sagantaa keenya keessatti ijoo jalqabaa yookaan immoo qabxii jalqabaa kan taasifannu sona manneen murtii keessaa manneen murtii aadaa jechuu keenya keessaa sonnee kan isinii dhiyeessinu akkuma kanaan dura. Egaa manneen murtii aadaa hedduu hundeeffamanii jalqabee manni murtii idilee aara galfateera. Kanaaf immoo hooggantoonni yeroo adda addaa waltajjii irratti yeroo dubbatan hin dhageessu. Keessumaa yaa'ii caffee baranaa irratti kabajamuun pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa akka jedhanitti heddii manni murtii aadaa sirna gadaa keessaa yookaan immoo duudhaa gadaa keessaa fuunee akka mootummaatti hundeessine booda manneen murtii idilee aara galfataniiru. Haqnis abbaa haqaaf yookaan abbaa dhugaaf galeeraa jedhanii galateeffataniiru. Kana malees immoo hoogganaan biiroo abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa obbo Guyyoo Waariyoo akka jedhanitti manni murtii aadaa murtii murteessa utuu hin taane haqa abbaaf galcha. Dhugaa abbaaf galchaa jedhaniiru. Maarreega dhugaan ammas abbaaf haa galtu jechaa har'a sona mana murtii nuti isiniif dhiyeessinu yaadaan gara godina Wallagga Bahaa aanaa Leeqaa Dullachaatti nu geessiti. Gaaddisa aadaa jala kan jiran abbootiin murtii aadaa abbaa warraa fi haadha warraa waggoottan 14f mana murtii idileetti hiikaa gaa'elaa taasisanii qabeenya hiratanii addaan ba'an walitti deebisee iticheeraa jedha. Akkamitti Waynishatta Shoomasnii dhiyeessiti. Nu faana tura. Kun sagantaa safuu seeraati. Daawwattoota keenya sona mana murtii keenya har'aatiin murtii godina Wallaggaa Bahaa aanaa Leeqaa Dullachaa ganda duwwaa tokko magaalaa Gatamaatti murtaa'e isin biraan geenya. Haati warraaf abbaa warraa bultii ijaarratanii waliin jiraachaa turan gaaffii diiggaa gaa'elaa haati warraa dhiyeessiteen mana murtii idileetti gaa'elli isaanii diigamee qabeenyaaf qabiyyee qabatan addaan qooddatanii jiraachuu erga jalqabanii waggoottan 14 lakkoofsisaniiru. Haati warraa kunis lafa addaan qooddanne daangaanatti darbee jira jettee mana murtii aadaa magaalaa Gatamaatti abbaa warraa ishee kana himatti. Jaarsoliin mana murtii aadaa magaalaa Gatamaas himatamaan akka dhiyaatu taasisu. Innis dhiyaate yaada kenneen lakkii ani tasumaa daangaan isheetti darbee hin qabu jedhee waakkata. Jaarsoliin kunis miira himannaa kana duuba jiru baruu barbaadu. Isaanis tooftaa tokko yaadu. Haadha warraas abbaa warraas qofa qofaatti dubbisanii maal yaadu laata? Miirri isaanii maali kan jedhu hubachuu barbaadani. Kanuma taasisani. Wayita kanatti lachuun isaanii walitti deebi'anii araaramanii waliin jiraachuu akka barbaadan maanguddoonni kun hubatu. Maarree as deebi'anii gaa'ela keessan deebistanii waliin jiraachuu barbaaddu jedhanii gaafatu. Haati warraaf abbaa warraas eeyyee nama nu gaafatu dhabe malee nuti walitti deebinee waliin jiraachuu barbaannaa jedhanii kaasu. Egaa himannaan daangaanatti darbee jedhu kun hafee murtiin araaraan xumuramee jira. Maanguddoonni mana murtii magaalaa Gatamaa gaa'ela waggoottan 14f qabeenya qooddatanii maatiin manca'ee gargar jiraachaa turan deebisanii bultii kana ijaaruudhaan araaraan xumuranii jiru. Daawwattoota keenya dhimma gaa'elaa wayita kaasnu yeroo tokko waan salphaa ta'e waan muraasa teenyee mari'annee ilaaf ilaameedhaan hiikuu dandeenyu aariirraan ka'uudhaan jarjarsuudhaan gara mana murtii geessina. Bu'aan isaas kanuma amma agarreedha. Sonni mana murtii hanga ammaatti daawwattan kana fakkaata. Sagantaa safuu seeraa hafan waliin turtii gaarii. Kan daawwachaa jirtan sagantaa safuu seeraati daawwattoota keenya. Sagantaa keenya nu faana ta'e hubannoo seeraa akka argattan kan isin biraan gahaa jiru keessaa tokko abbaa taayitaa kabachiisa dambii bulchiinsa magaalaa Finfinneeti. Abbaan taayitichaa yeroo adda addaa moggaasaa adda addaan kan waamamaa ture yommuu ta'u yeroo ammaa kana abbaa taayitaa ta'ee hedduu hundeeffamee hedduu maqaa jijjiirrate maqaa qofatu hin ta'in hojii isaas jijjiiraa guddisaa dhufe fakkeenyummaan isaas beekamaa dhufeera. Keessumaa ofiisaroota yeroo leenjisu akka kanaan duraatuun ta'in haala addaan ofiisaroota yeroo siniin jennu immoo leenjiin isaanii kan paara miilitariiti. Ofiisaroota paara miilitarii
yeroo leenjisuu barnootaan akka sammuun isaanii gabbatu. Akkasumas immoo leenjii poolisummaa yookaan immoo leenjii loltummaatiin immoo qaamni isaanii akka jabaatu taasisaa jira jechuudha. Kun maaliif fayyadaa? Barnooti sammuu isaanii akka waan bishaataa dubbatan, akka waan bishaataa hojjetan isaan taasisa. Inni isaan qaamaan immoo jabaatan yeroo tokko tokko beektu gaa namni yeroo warri dambii deeman dhufan immoo warri dambii jedha. Kaan immoo isuma seeraan ala ijaare sana, isuma seeraan ala hojjetu kana yeroo warri dambii dhufanii kun seeraan alaa jedhan lakkii ittiin buutu jedha. Maarree yeroo kana namni tokko tokko abootteedhaanis dhufuu danda'a, kaballaadhaanis dhufuu danda'a. Isa kana qolachuuf leenjii loltummaa hin barbaachisa kan jedhe abbaan taayitaa kabachiisa dambii bulchiinsa magaalaa Finfinnee leenjii paaraamilitarii kennuu jalqabee bubbuleera. Kanaanis immoo bu'aa qabeessummaansaa fakkeenyummaansaa guddachaa beekamaa dhufeera. Keessumaa misooma kooriidarii magaalaa Finfinnee wal qabatee akkasumas misooma qarqara lageenii irratti hojiin hojjetu quubsaadha jedhee bulchiinsi magaalaa Finfinnee gamaagama hojii bara 2017 keessatti dhaabbilee misoomaa tajaajila kennan keessaa tokkoffaa ba'e akka badhaafamu taasiseera. Baga gammaddan baga gammanne jabaadhaa itti fufaa jecha itti aansuudhaan odeeffannoo isinii dhiyeessina. Odeeffannoo kana kan qindeessite Beeteleem Baayisaatii kan nu dhiyeessitu immoo Galaanee Abarraa. Seerri safuu qaba. Safuunis seera qaba. Odeeffannoo keenya har'aa kan jalqabaatiin dhaabbata dhangala'aa mana fincaanii gadi lakkisuun naannoo Faalee birrii 300 adabuu isaa abbaan taayitichaa ibsee jira. Abbaan taayitaa kabachiisa dambii bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qiirqos aanaa 3 naannaa Gorgoriyoos jedhamee beekamutti waldaan dhaabbata dhuunfaa Kilaasik Konsaltaansii Injiinariing jedhamu dhangala'aa mana fincaanii lakkisuun naannoo Faaluun dambii cabsuu isaatiin adabamuunsaa ibsameera. Kanaan dura akka sirreessuuf irra deddeebiidhaan hubannoon kennamuufis gocha isaa kanarraa of qusachuu waan hin dandeenyeef dambii lakkoofsa 180 muraa 2017 bu'uura godhachuudhaan birrii 300 adabuu isaa itti gaafatamaan waajjira abbaa taayitaa kabachiisa dambii aanaa 3 obbo Istifaanos dubbataniiru. Faalama naannoo ittisuuf qaamolee eeruu kennan galateeffachaa hawaasni fi dhaabbileen gocha akka kanarratti bobba'anii jiran gocha isaanii kanarraa akka of qusatanis abbaan taayitichaa akeekkachiiseera. Gabaasni kan daayirektoreetii dhimmoota kominikeeshinii abbaa taayitaa kabachiisa dambii bulchiinsa magaalaa Finfinneeti. Siniiziyaa Paawuliinaa jedhamti. Jiraattuu biyya Itaalii fi barsiistuu kolleejiiti. Mana barumsaa kana keessatti waggoottan 24f tajaajiltus garuu waggoottan 20 darbaniif jiruu idilee ishee irratti haalaan argamaan turre. Gocha ishee kanas namni ishee irratti beeke hin jiru ture. Yeroo dhiwaasitti garuu manni barumsichaa hordoffii hojjettoota isaa irratti taasiseen barsiistuun kun daree barnootaa akka hin seennee fi yeroo seentuttis barattoota barsiisuun alatti bilbila moobaayilii ishee tuttuquudhaan akka dabarsitu bira gaha. Sababa kanaanis hojiirraa ishee ari'a. Siniiziyaa Paawuliinaa garuu gara mana murtii deemuun hojii koorraa akeekkachiisa tokko malee ari'ameen jira jechuudhaan himatatti banuun gara mana barumsaatti deebiti. Haa ta'u malee erga hojiitti deebitee boodas sababa adda addaatiin yeroo 100 olitti hayyama gaafachuun mana barumsaarraa hafti. Sababa kanaanis maatiin barattootaa fi barattootnis barumsa seeraan barachaa hin jirru jechuudhaan komii irra deddeebiidhaan dhiyeessu. Yeroo kanatti manni barumsaa gara mana murtiitti deemuun barsiistuu kanarratti himata dabalataa bana. Isheenis mana murtiitti dhiyaachuun hojii baruu fi barsiisuu gufachiisteettaa jechuudhaan hojii isheerraa akka ari'amtu manni murtiitti murteessee jira. Maddi keenya Oditii Seentaraal. Odeeffannoon har'aaf qindeeffanne kanneen turan. Sagantaalee safuu seeraa hafanii wajjin turtii gaarii. Odeeffannoon toora intarneetii irraa akkasumas biyya keessaa isinii dhiyeessinu kunis jira jettanii akka hubannoo irraa argattaniif kan isin gargaarudha. Isinis naannoo keessan kan jiruu fi ajaa'iba kan jettanii ajaa'ibsiifattan karaa lakkoofsa bilbila keenyaa kanaan nu erguu dandeessu. Nuti immoo deebisnee nama biraan geenya jechuudha warreen daawwatan biraa. Egaa daawwattoota keenya akkuma duratti isiniin jenne abbaan taayitaa kabachiisa dambii bulchiinsa magaalaa Finfinnee hojii isaatiin fakkeenyummaa gaarii agarsiisuu isaatiin badhaafameera akka bulchiinsa magaalaa Finfinneetti gamaagama raawwii bara hojii 2017tiin jechuudha. Isa kanaaf immoo kan bu'aa fiddan, kan qabxii galmeessistan, kan hojjettanii agarsiistanii hojiin keessan ifatti ba'ee akka abbaa taayitichaa badhaafamu taasistan isinii jechuun abbaan taayitaa kabachiisa dambii bulchiinsa magaalaa Finfinnee ofiisaroota kutaalee magaalaa keessa jiran badhaaseera. Magaalaa Finfinnee
galma barkumeetti. Maarree badhaasni kun immoo caalaatti akka isaan hojjetan, caalaatti akka isaan ciman, caalaatti akka isaan fakkeenyummaa isaanii daran cimsanii mul'isan kan isaan taasisu yommuu ta'u, kanneen hin hojjenne, kanneen dhibaan immoo akka isaan caalaatti hojjetanii yoo hojjetan edaa hojiin hin mul'ata, hin badhaafamuu jedhanii akka isaan jabaatanii hojjetan kan taasisudha. Ammas jabaadhaa itti fufaa jechaa gara qabxii itti aanutti dabarraa. Kun sagantaa safuu seeraati. Safuu seeraa deeggaranii akkasiin hubannoo seeraarraa argattan kanneen taasisan keessaa tokko Biiroo Lafa Oromiyaati. Guddaa galateeffanna. Biiroon Lafa Oromiyaa dhimma lafaa irratti hojiilee hojjetu cimsee kan itti fufu yommuu ta'u, kan ammoo hubannoo seeraa yookaan immoo itti fayyadama lafa dhimma lafaa irratti seeraa hojii wal qabatee maaltu jira isa jedhu akkasiin hubannoo argattaniif nu faana hojjechuu jalqabeera. Guddaa galateeffanna. Lafti isiniif maali? Lafeedha jettanii? Tole. Lafti maali? Sirni lafaa maal fakkaata? Kaadastara lafaa irratti akkasumas immoo bulchiinsa lafaa irratti fi kanneen kana fakkaatan irratti itti aanaa hoogganaan Biiroo Lafaa Oromiyaa fi itti gaafatamaan damee misooma lafaa waan nuun jedhan qabu. Isaanii wajjin daqiiqa muraasa turre anaa wajjin deebinee wal argina. Kun sagantaa safuu seeraati. Maqaan koo Isaaq Biyyee jedhama. Biiroo Lafa Oromiyaatti itti aanaa damee misooma lafaati. Lafa jechuun akkuma beekamu jiruu fi jireenyi ilmi namaa kan irratti hundaa'u yookaan bu'uuraa'u jechuudha. Kana jechuun lafti bu'uura jiruuf jireenyaati. Bu'uura jiruuf jireenyaa jechuun qonna kan irratti qotan, kan irratti oomishnu, kan irratti uummanni kun oomisha isaa argatu jechuudha. Nyaata isaa horatu jechuudha. Nyaata isaa kan oomishatu jechuudha. Akka biyyoolessaatti yoo fudhannu. Gama biraatiin lafa jechuun nuuf yookaan uummata kanaaf siyaasa jechuun hin dandeenya, diinagdeedha jechuun hin dandeenya, hawaasummaadha jechuun hin dandeenya, gama biraatiin eenyummaadha jechuun hin dandeenya jechuudha. Galiin biyya kanaa yookaan biyya tokkoo kan irratti hundaa'u, kan irraa burqu, kan irraa misoomni adda addaa irratti bu'uuraa'u akka ta'e kaasuun hin danda'amaa jechuudha. Gama biraatiin misooma yoo jennu misoomni bifa addaatti ilaaluu hin dandeenya, gosa adda addaatti ilaaluu hin dandeenya. Misooma baadiyyaatti misoomsuun hin jira, magaalatti misoomsuun hin jira. Kunis lafarratti kan hundaa'u waan ta'eef keessumaayyuu investimentiin bal'inaan hojjetamaa jira jechuudha. Investimentiin bal'inaan hojjetamu kun lafarratti kan hojjetamu naannawa magaalaattis haa ta'u naannawa baadiyyaatti. Isarraa immoo galii guddatu burqaa jira jechuudha. Galii asirraa argamu kanaan immoo deebi'ee mootummaan biyyi kun rakkoo isiin qabdu, rakkoo diinagdee isiin qabdu bifa adda addaatiin kan hiikaatiin hin jiru, fooyyessaatiin hin jiru akka ta'e kaasuun hin danda'amaa jechuudha. Haalli bulchiinsa lafaa akkuma isiniin jedhe tana dura rakkoowwan gurguddaa qaba ture jechuudha. Lafti waa hunda jennee jirra. Lafa waa hunda taate tana akka itti bulchaatiin turre rakkoowwan bulchiinsa gaarii bal'aa qaba. Rakkoowwan komii hawaasaa bal'atu ture, walitti bu'iinsa hedduutu ture. Uummanni keenya hojii dhiisee sababa walitti bu'iinsaa kanaan mana murtii haalli itti dhaabataa ture. Bulchiinsa sadarkaan baadiyyaattis haa ta'u magaalatti walimachuudhaa fi hojii isaa dhiisee, oomisha isaa dhiisee, yeroo isaas gubaa qisaasa isaa haalli itti ture jira jechuudha. Haa ta'u malee haalli amma bulchiinsi yeroo dhiyoo as akka mootummaatti rakkoo kana furuudhaaf itti deemame
bal'aadhaa jechuudha. Isa keessaa tokko kadastara jechuudha. Lafti haalli ittiin bultu kadastaratti deebi'uu qaba jedhee mootummaan kallattii kaa'een akka biiroo lafa Oromiyaatti sirriitti xiyyeeffatamee irratti kan hojjetamaa jiru ta'uusaa kaasuufani. Kadastara jechuun maali jechuun hin danda'ama jechuudha. Kadastara jechuun gabaabumatti galmee seera qabeessa ta'e qabeenya lafaa irratti daangaa ifa ta'e galmee ragaa dhugaa ta'e daangessuu dhugaa ta'een daangessinee rakkoowwan amma walitti bu'iinsa hawaasaa jennu kan karaa ittiin furru keessaa tokko isa jechuudha. Karaa kadastaraa kanaanii kadastar tokko sirna bulchiinsa isaa hin ammayyeessaa, lammata mirga namootaa hin eegaa, sadaffaan immoo iftoomina naannoo kanatti tana dura hin turre akka mirkanaa'u akka dhugoomu qabeenyi lafarratti hin qabna jennu kun akka walitti bu'iinsa tokko malee, wal dhiibinsa tokko malee, walimannaa tokko malee rakkoon kun itti furamu karaan ittiin dhugoomsinu karaan ittiin lafarra buunu kadastara waan ta'eef leegal kadastara yookaan kadastara seeraa kan jennu kun rakkoowwan bulchiinsa isaa wajjin ol qabatu kan karaa baay'ee gaarii ta'een haalli itti deebisaa jiru kan jiru ta'uu isaati. Yeroo ammaa kan akka biiroo lafaatti dhimma kana hiikuudhaaf rakkoo kana hiikuudhaaf kadastara irratti ciniinnannee baadiyyaa irrattis magaalaa irrattis hojiin bal'aan kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Lafti waa hunda uummata kanaati yookaan hawaasa kanaati erga jenne kadastaraan immoo qabeenya kana hin bulchina jennee hojiitti erga galame bu'aawwan gurguddaa hedduutu argame jechuudha. Tokkoffaa namni lafarratti walitti bu'aa ture, daangaa irratti walitti bu'aa ture, walitti bu'insi sun hafeetiniin oomishatti galee hojii isaa effectively haalli itti hojii misoomarra jiruuf jireenya isaa irratti akka inni xiyyeeffatu godhee jira. Lammata immoo kadastaratti seenuu kennaan galii tana dura lafarraa galaatiin ture galii gibiraas kan kiraas haa ta'u kan liizii dachaadhaan dabalee jira jechuudha. Inni dabaluu isaatiin mootummaan hojiiwwan misoomaa magaalattis haa ta'u baadiyyaa irratti rakkoo madda galii ture sana rakkoo hanqina galii guuramaa ture sassaabamaa ture sana yeroo ammaa kana karaa hiika qabu waan hiikaa jiruuf waan dabalaa jiruuf misooma keenya keessatti guddina diinagdee keenya keessatti shoora guddaa taphataa jira jechuun hin danda'amaa jechuudha. Inni biraa kadastarri seeraa kun erga hojiirra oolee tokkoffaa miidhaginni magaalaas baay'ee dabalee jira jechuun hin danda'ama jechuudha. Gama biraatiin immoo nageenyummaan hawaasaas mataa isaa shoora guddaa qaba. As keessattis gatii guddaa kennuufiin hin dandeenya. Gama biraatiin investimentiinis akka si'aawu ta'ee jira jechuudha. Hojii kan hojjechuudhaan simannaa investimentii hojiirra oolmaa investimentii wajjin dhimmoonni ol qabatan rakkoowwan naannoo kanatti jiru karaa guutuu ta'een hiikaa haalli itti jiru kan jiru ta'uu isaati. Gama biraatiin odeeffannoo ragaa lafaa irrattis jiru baay'ee karaa qulqulluu ta'een haalli itti uummannis mootummaanis irratti fayyadamaa jiru kan jiru ta'uu isaa ilaaluun hin danda'ama jechuudha. Tajaajila yookaan faayidaan uummanni argate tokkoffaa mirga abbaa lafummaa isaa mirkaneeffatee jira. Lammaffaa irratti wal dhabdee lafarratti uumamaa ture sadarkaa guddaan hir'ifamee jira. Kuni baay'ee faayidaa guddaadha jennee fudhanna. Sadaffaa irratti misooma lafaaf oolu sadarkaadhaan baay'ee dabalee jira jechuudha. Daran dabalee jira jechuun hin danda'ama. Misoomni lafarratti oolu qonna irratti, ijaarsa irratti, daldala irratti, investimentii irratti kadastara hojjechuu keenyaan bu'aan isaa baay'ee dabalee jira jechuun hin danda'ama. Galiin mootummaa sadarkaa olaanaadhaan ol kaasee jira. Baay'ee dachaadhaan dabalee jira jechuudha. Kadastarri baadiyyaa irrattis magaalaa irrattis hojiirra ooluu isaatiin lafa galmaa'ee jiru hunduma isaa irraayyuu gibira sirnaan funaanamaa jira waan ta'eef kaffaltii sirriitti funaanamu kanarraa galiin mootummaa dachaadhaan dabale jechuun hin danda'amaa jechuudha. Inni biraa immoo to'annoo lafarratti godhamu baay'ee saffisiisaa jechuudha. Lafi tokko eenyuun akka qabame
eenyu harka jiru nama dhuunfaa irra dhaabbilee adda addaa irra kan mootummaan qabamee jiru salphaatti beekuudhaaf sirriitti dabala waan ta'eef inni kun akka salphaatti waan hin laalamne jechuudha. Kan biraa liqii baankiis qonnaan bulaan keenya abbootiin qabeenya lafaa harka qaban sirnaan kadaastara galfatan gaaraantii liqii illee salphaatti argachuu hin danda'an. Liqii baankiitiin waa baay'ee liqeeffatanii jiruuf jireenya isaanii haalli itti fooyyessaa jiran kan jiru ta'uu isaati. Kan biraa immoo ijaarsa magaalaa fi misooma qindaa'aa inisheetiiviiwwan magaalaa irratti hojjetaman bu'uura kanaan akka saffisu akka mijatu haala mijeessee jira jechuun hin danda'ama jechuudha. Kan biraa naannoo keenya kunuunsa naannoo keenyaa irrattis hojiin kun lafa eeguu irrattis lafa misoomsuu irrattis ashaaraa magariisa akka biyyaatti jalqabne kanaafis shoora guddaa akka taphataa jiru laaluun hin danda'ama jechuudha. Gabaabinatti faayidaan kadaastara hojjechuun lafa keenya sirnaan bulchuun argachaa jirru gabaabinatti kanuma fakkaataa jechuudha. Akka biiroo keenyaatti lafa amma kadaastara galchine jechaa jirru kana kadaastaraan lafa keenya bulchuu eegalle jechaa jirru kana tajaajilli kenni tajaajilaa kenna teknooloojiin deeggaramuu qaba jenneeti murteessinee yeroo ammaa kana magaalota hunda irratti CRPRS kan jedhamu waliigaltee dhaabbilee insaa wajjin taasisneen lafi akka teknooloojiidhaan tajaajilli akka kennamu lafti sirnaan bulaa jiru kun tajaajila teknooloojiitiin akka deeggaramu hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Iilaand sarviis kan jedhamu magaalota keenya hedduu irratti yeroo ammaa kana jalqabsiisneetiniin uummanni keenya karaa salphaa ta'een tajaajila akka argatuuf hojiin hojjetamaa jiru baay'ee abdii namaa kennaa jechuudha. Wanni hojjennu kun hawaasa bira gahuu qaba. Hawaasni beekuudhaaf immoo miidiyaan waan filannoo qabu miti jechuudha. Miidiyaatti fayyadamuun dirqamaa jechuudha. Hawaasni keenya kana beekee shaakala yookaan hojii yaalii akka biiroo lafaatti yookaan seektara lafaatti taasifamaa jiru kana beekee tokkoffaa tumsa gochuu qaba, gargaaruu qaba. Lammata immoo faayidaa kana fayyadamuu qaba. Sadaffaa immoo wal hubachiisuunis wal dhageessisuunis baay'ee murteessaadha waan ta'eef kana bu'uurarraa deeggarsa hawaasaa barbaada, sosochii hawaasaa barbaada. Kanarratti akka biirootti sirriitti hojjechuu fi karoorfannee jirra. Akkuma jedhe lafti qabeenya murteessaa biyya tokkooti jennee jirra. Lafa qabeenya murteessaa biyya tokkoo kana immoo eeguun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Eeguun barbaachisaadha. Bulchuunis sirnaan bulchuun baay'ee barbaachisaadha. Faayidaa barbaadamuuf, faayidaa biyyaatiif, faayidaa walootiif akka ta'u sirriitti hundi isaatuu beekee caasaan keenyas hawaasni keenyas kana beekee sirriitti irratti hojjechuu qaba jechuudha. Maaliif kana jenna? Bu'uura dinagdee keenyaati jennee jirra. Bu'uura siyaasa keenyaati jennee jirra. Bu'uura seenaa fi duudhaa keenyaati jennee jirra. Lafi waan ta'eef kanarratti sirriitti hunduu beekee dhaloota egereetiif karaa fooyyee qabuun dabarsuuf dhaalchisuuf qindoomina hundaa barbaada waan ta'eef kanarratti hundi keenyaayyuu kakaanee sirriitti hojjan waan yaadame kana waan karoorfame kan akka mootummaatti hin milkeessina jenneetii yaannaa jechuudha. Siyaana hoogganaa biiroo lafaa Oromiyaa guddaa galateeffannaa yeroo biraas gaaffii dhimma lafaa irratti qabdaniif ogeessonni biiroo lafaa jiran gaaffii keessaniif deebii kennuu waan danda'aniif nu gaafadhaa. Dhimma lafaa irratti gaaffii qabdu, qabiyyee lafaa irratti gaaffii qabdu, waan isiniin galletu jira nu gaafadhaa. Kana booda balballi keenya banaadha, balballi isaanis banaadha. Karaa lakkoofsa bilbila kanaa dhimma lafaa irratti qofa seeraa wajjin wal qabatee kan jiruuf gaaffii yoo qabaattan anaa dhufuun isin simannaa. Guddaa isin galateeffannaa. Kanneen yaada nuu laattan ulfaadhaa jecha torban darbee dhimma bona qilleensaaf jettanii qorqorroo keessanirra dhagaa naqxanii ganna yeroo ta'u immoo namni dhiyeessuudhaaf rooba jechuudha. Yoo mana keessan jala seenee yoo irra bu'ee itti gaafatamtu jedheen ture. Isin immoo maal kaastanii?
isa qofaadhaa zinnaash maal kan biraasoo jira diishii yeroo qorqorroo irra keenyu dhagaa meeqaaf meeqarra tuulamiti jettaniittu warri diishii yeroo dhaabuuf jettan akkan sochooneef dhagaarra tuultan dhiisa dhagaarran tuulinaa tuuftaa biraa filadhaa maaliif jennaan achi gadi buunaan miidhaa namarraan geessisa waan ta'eef warri mana kireessitanis kireeffattoota dhiisaadha waan kaaniif ibsaa dhaamsaa ibsaa bobeessaa bishaan maal gannattu jettu miti isa kanas dhiisaa jedhaati ittisa warri kireeffattanis itti gaafatamummaan isinitti dhaga'amu warra abbaa manaas immoo waan akkasii miidhaa akka geessisu beektanii akka irraa of qusattan kabajaan dhaamsa keenya dabarsina sagantaan keenya safuu seeraa kan ammaatti daawwattan fakkaata waan nu wajjin turtanii sagantaa keenya daawwattaniif guddaa isin galateeffannaa ulfaadhaa jenneerra yoo yaada qabaattan anaa dhufuun isin simannaa kanarraa kanumaan xumurreerra hanga torbanitti torban nagaaf torban tasgabbii akkasiniif ta'u hawwina nagaatti